Ashamaa kafuunee kabajamtootaaf jaalattoota yaayyaa hoppuundi keessanuu baga naganuu jiraattan fayyaa keessanii naga keessanii isin jedha kabajamtootaaf furdota keenya. Kabajamtootaaf furdota keenya rabbiin waan isin jaalattan waan isin yaaddanii dhabdan rabbiin isin haa guutu waan isin jaalattan rabbiin isin haa hiru akkasumas waan gaggaarii isin yaaddan rabbiin galmaan isin haa ga'u isin jedha kabajamtootaaf furdota keenya. Kabajamtoota furdota keenya erga kana jedhee ka'ee booda waan xiqqoo yaada koo xiqqoo ibsachuudhaaf barbaada jechaadha. Wanni yaada kiyya kana ibsadhuuf jechaadha waa'ee nama dhuunfaa dubbachuuf osoo hin taane akka waliigalaatti yaada kiyya tokko wayii dubbachuudhaaf deema jechaadha. Kabajamtoota furdota keenya akkasumas wanti an jechuu barbaadu guyyaa har'aa uuma xiqqoo isiiti. Yoo isinitti tole yaada keessan na barreessaa isiniin jechuu barbaadeeti maaliifi yeroo baay'ee namni yaada mataa isaa qabaachuun gaariidha. Yaada mataa isaa yoo xiqqaates yaada mataa isaa qabaachuun gaariidha. Yaada mataa kan keetii yaada gaarii qabaachuun qaba ni danda'a namni hunduu jechaadha. Ni qaba yaada mataa ofii. Garuu yeroo tokko tokko waa namaa mari'achuun illee dirqama ta'a jechaadha. Yeroo namaa waa mari'attu maaliif namni tokko waa namaa mari'ata? Namni tokko an yaada mataa kan kootii qaba. Namaaf wanni waa mari'atuuf wanti sun gaarii yookaan gaarii miti. Yoo gaarii taate itti fufi yoo gaarii ta'uu dhabaatte irraa dhaabbadhu namaan jechuudhaaf namaan mari'ata jechaadha. Haa ta'uyyuu garuu carraan ati jalqaba wanta akkasii nama marii geessuun duratti jechaadha. Ati murtoo mataa kan keetii qabaachuu qabda. Erga murtoo mataa kan keetii qabaattee murteessitee waan tokko murtoo mataa kan keetii qabaattee wanti kun akkana jettee erga murteessitee kaateen booda mariin barbaachisu. Wanti tokko mariif yoo keette filannoo qopheessiteerta jechaadha. Mariif qopheessinaan jechaadha. Wanti kun hin ta'a yookaan hin ta'udha filannoo ta'a jechaadha. Mariif qopheessinaan jennaan. Namni ati waan tokko ittiin mari'attu sun yookaan wanti akkanaa kun si baasaa wanti akkanaa kun si baasoo akkana godhi akkanaan godhini sin jedhee yaada sii laatuu danda'a jechaadha. Erga mariif dhiyeessite ammoo yaada akkasiisan irraa fudhachuunis dirqama ta'a jechaadha. Haa ta'u namoonni tokko tokko ammoo kana hin godhinillee ni jiru jechaadha. Namoonni muraasni dhiiras ta'ee dubartoonni dhiiras ta'ee dubartoonni nama wanti ati yaaddu sun sirrii miti yaaduma fedhe yoo osoo ati hin dhiyeessin jechaadha. Wanti ati goote sun sirriidhaa miti maaliif akkana goota akkanan taatu jedhanii warri nama dogongorsiisan hedduu jira jechaadha. Maaliif ofii jireenya gaarii jiraataa ofii waan gaarii irra jiraataa namoota biraa dogongorsiisuudhaaf namoonni hojjetan hedduu jira jechaadha. Namoota akkanarraallee akka of eeggannoo isiniin jechuu barbaadeeti. Namoota akkanarraa akka of qusannu isiniin jedha. Maaliif isiniin jennaani namoonni bifa salphaadhaan haala salphaa ta'een si dogongorsiisuu danda'u. Haala salphaadhaan si dogongorsiisuu danda'u. Isiniin jedha. Kanaaf jecha namaatiin osoo deemuu dhabaannee gaariidha. Namni jecha namaatiin deemu gaarii miti. Har'awoo jecha namaatiin deemte borullee jechuma namaatiin deemta. Manni kan kee diigamuu danda'a. Wanti hedduutu baduu danda'a jechaadha. Waan hedduu baduu danda'a. Waa hedduu haasa'uu dandeenya jechaadha waan jecha namaatiin deemu. Kanaaf wanti isin gorsuu barbaadu kabajamtoota furdota keenya wanti jedhu barbaadu jecha namaatiin hin deemina. Jechoota namaa hin dhagayinaa jechoo kootii miti. Dhagayaa waan gaarii irraa fudhadhaa waan siin taane irraa dhiisi. Namoonni tokko tokko waan akkanaa godhi waan akkanaan godhin siin jedhanii filannoo sii kaa'uu danda'an. Tole jedhi irraa fudhadhu itti yaadi waan guutu godhi waan hin goone hin godhin achumaan dhiisi malee namoonni fedhii isaaniitiif jecha bu'aa isaaniitiif jecha haala salphaadhaan kan nama gowwoomsan kan nama dogongorsiisan hedduun waan jiraniif kanaaf jecha namaatiin deemuun gaarii miti isiniin jechuu barbaade. Akkana hoo jedhu namni gaariin tokko jecha namaatiin yookaan waan namni jedhuun gorsa namaatiin hin baduu jechuu miti. Namni gaarii tokko nama akka ati gaariitti ilaaltu tokko jechoonni namaa ni balleessa jechaadha. Nama gaarii ati jettu namoonni tokko ka arrabni isaa kun dammaati jira jechaadha. Arrabni isaanii dammaa keessi isaanii ammoo akka albeetitti nama muruu danda'u jechaadha. Kan waan isaanii beekuun sitti ulfaatu jechaadha. Maaliif yoo si dhiyaatan akka dammaati si mi'aawu bakka isaan irraa fagaachuun barbaaddu isaan dhabuun barbaaddu garuu keessi isaanii akka albeetitti jireenya kan keetiif waan gaarii yaadaaran fakkaatanii kan si balleessuu danda'an yaani si miidhuu danda'an hedduu waan jiraniif waan akkanarraa dhiirris dubartiinis of eeggachuu
qabdanii isiniin jechuu barbaada. Kan isiniin jedhaa kabajamtootaaf hordoftoota keenya. Wanta akkanaa kun gaarii miti. Irra caalaa yaada mataa keenyaa haa qabaannu. Ofitti amantummaa mataa keenyaa haa qabaannu. Yoo ofitti amantummaa mataa keenyaa qabaanne ofitti amantummaa mataa keenyaa yoo qabaanne iddoo gaarii gahuu dandeenya. Maaliif isin jennaan maaliif jennaan ofitti amantummaa mataa keenyaa yoo qabaanne har'a nu milkaa jechaa keenyaa miti. Har'a nu milkaa'uu dhabuun ni malla. Namni nu kolfuu carraa argachuu ni danda'u. Garuu boru milkaa'uu dandeenya. Kanaaf ofitti amantummaa mataa kan keetii qabaattee kaayoo kan kee qabaattee wanta akkanaa yeroo akkanaatitti akkana godha jettee wanta murteessitu wayii yoo jiraate jechaadha. Ati gara fuulduraatti bahuun kan kee waan hin hafne jechaadha. Kanaaf irra caalaa kaayoo kan keetiif yaada kan keetiif waadaa kan keetiif ofitti amantummaa mataa kan kee qofaan osoo deemte yeroo baay'ee gaariidha. Gorsota namaallee muraasa hunda osoo hin ta'in gorsa namaa fudhata. Waan hin rassi gorsan kun sirrii moo kun sirrii miteedha. Aariin osoo hin ta'in bifa tasgabbiitiin yoo waan akkasii sanni lallaalle jechaadha. Gaarii ta'a jechaadha kabajamtootaaf hordoftoota keenya. Kana nu bira kun akkuma agartan qorra jira. Komboltaa gurguddaa kana uffadheeti kun viidiyoo isin waraabaa jira. Qorritti seenee jira naannoo amma nu jirru kanatti jechaadha. Yeroo baay'ee qilleensi naannoo kana yaani qorris yeroo baay'ee hin jiru. Turee dhufa. Yeroo dhufe ammoo qorra bada jira. Amma naannoo an jiru iddoo amma kanatti baay'ee qorraa jira. Kana isiniin jennaa kabajamtootaaf hordoftoota keenya Rabbiin isin bira haa jiraatu. Waan isin yaaddan guutuu Rabbiin isin haa milkeessu isiniin jedha kabajamtootaaf hordoftoota keenya. Waan gaggaarii isin yaaddan guutuu Rabbiin isin haa milkeessu. Sharrii garagaraa Rabbiin isin irraa haa qabu. Gammachuu yeroo hunda isin haa dhageessu. Isiniin jedha kabajamtootaaf hordoftoota keenya yeroo baay'ee dhiironni asiin dura waa'ee dhiirotaa irratti waa dubbadhee dhiirota qeeqaa ture jechaadha. Dhiironni akkana dhiironni maaliif akkana maaliif jaartii teessan akkana gootanii hiriyoota teessan akkana gootanii maal kanarra waa hedduu dubbadhee ture jechaadha. Namni tokko jaartaa haa ta'u jaartii hiriyaa haa ta'u hiriyyitti yoo danda'e waliin jiraachuudha yoo dadhabe ammoo addaan fagaachuudha yookaan dhiisuudha ofirraa geggeessuudha jedhee dubbadhee jira. Maaliif Wasakaanuun waan hin barbaachifneef dhiirota irratti xiyyeeffadheeti waan kana isin haasa'ee ture jechaadha. Akkuma yaadattan kabajamtootaaf hordoftoota keenya namoonni hedduun ammoo waa'ee dhiirotaa malee waa'ee dubartootaa akkamittiin dubbannee jedhaniiti anaaf yaada kennanii turan jechaadha. Yaadni isaanii dhibbaan dhibbatti sirrii ture. Yaadni isaanii sirrii ture. Dhiironni tokko dubartii takka yoo jaalatan erga jaalattee waliin jiraachuudha isii irratti sharrii takka argitee waan badduu irratti argitee jennaan nagumaan geggeessuudha. Ijoollee irraa haa qabaachuu dhabaattu sun waan biraati jechaadha. Nagaan geggeessuun ammoo waan gaariidha. Ajjeesuu irraa waan maal jechuu irra kanarratti viidiyoo isinii waraabee jira. Hanqinoota dhiirota qofa waraabee kan isiniin gadhiise jechaadha. Waa'ee dubartootaa isinii waraabee gad hin dhiisne sanis viidiyoo dhiyeenya kanatti kan isinii gadhiisu ta'a jechaadha kabajamtootaaf hordoftoota keenya. Kana uuma xiqqoo tana isinii qooduudhaaf dhufe waan xiqqoo waan dubbadhe tanarraa waa hedduu akka barattan abdii guddaa qaba. Warri viidiyoo jaallattan laayik godhaa yaada keessan karaa koomentiitiin nu barreessaa isiniin jenna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeroo kamuu ofitti amantummaa mataa keenyaa qabaachuu qabnaa isiniin jedha. Nagaan naa tura.